lafaa ittiin cuuphaman sirna waadaa galuu isaanii yeroo taasifnudha. Sagalee Waaqayyoo keessaa Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 9 irraa kaasee dubbisee gara sirna kakuu galuu isaaniitti deemna. Yesuus gooftaa akka ta'e afaan keetii yoo beeksiftu, Waaqayyo akka du'aa isa kaases immoo garaa keetti yoo amante fayyina bara baraa ni argatta. Namni garaa isaatti amanee qajeelaa ni ta'a. Afaan isaatiinis yoo beeksise ni fayyada. Galanni gooftaa Yesuusiif haa ta'u. Amma gaa barattoonni keenya warri gooftaa Yesuusitti fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii kana dura amanan har'a kakuu galanii gara sirna cuuphaatti deemna. Isin harka keessan ol kaastu. Harka keessan ol kaastanii kakuu galtu. Guyyaa kana jedha. Sirna cuuphaa bishaanii raawwachuudhaaf gara kana yeroo dhufnu ifatti dhugaa ittiin ba'uudhaaf godhachuudhaan waadaa ni galla. Harka keessa walitti buusadha. Sirna cuuphaa bishaanii kana yeroo raawwannu cubbuu jalaa duunee, biyya lafaa jalaa duunee, hojii foonii hojii seexanaa jalaa duunee Kiristoos wajjin jiraachuudhaaf murteeffannee waadaa gallee harka keessa walitti buusadha. Guyyaa kana gaafa cuuphaa bishaanii raawwannu fakkeenyummaa Kiristoos fudhachuudhaan du'a Kiristoos wajjin walitti dabalamuudhaan amma gooftaan deebi'ee dhufutti waa'ee isaa lallabuudhaan bara jireenya keenya guutuu gooftaa wajjin deemuudhaaf murteeffachuu keenyaan waadaa ni galla. Harka keessa walitti buusadha. Kadhanneen xumura. Yaa Waaqayyo Waaqa jiraataa galanni siif haa ta'u. Kunoo obboloonni keenya fuula kee duratti waadaa galaniiru. Kana booda du'aa ga'uu kee lallabuudhaaf murteeffataniiru. Yaa